osoo namni miliyoonni Itoophiyaan qabdu kan Oromoodha miliyoona meeqa miliyoona 60 jaamaa miti miliyoonni 60 keessa miliyoonni 50 osoo dhume qixa Jawaar Muhammad khasaaraa nutti fiduu hin danda'u. Kana godhu khasaaraa Jawaar Muhammad nurraa hidhamuudhaaf ummata Oromoo irratti geesse dhaggeeffadhu. Kun dhugaa jirtu walii qudhaa deemu gaarii. Miliyoonni 50 kan Oromoodhaa yoo dhume khasaaraan lubbuu takka lubbuu miliyoona 50 madaalu jira beek. Miliyoonni 50 kan Oromoo osoo dhume lubbuu Jawaar Muhammadiin hin madaalamtu. Kana naa hubadhu. Miliyoonni 50 kan Oromoo osoo dhume Jawaar yoo hafe rahmata rabbiitiin dandeettii rabbiitiin miliyoona 100 ummata keenya if barsiisee if hubachiisee bilisa godhuu danda'a jeetiin amana rahmata rabbiitiin rabbii gaditti kan hubadhunaaf jaarraa nuti keessa jirru kana keessatti namni siyaasa Itoophiyaa haga Jawaar Muhammad hubate haga Jawaar Muhammad rakkoo Itoophiyaa tan alaatii fi tan keessaati illee qorate ni jira je'ee hin yaadus hin agarrees jaarraa keessa jiru kana jechuudha. Seencharii keessa jiru kanatti gurbaan rabbi isa haatiisu Jawaar Muhammad walii qudhuu gaarii wannummaan itti roorrisaniif wannummaan hidhaniif bar nama osoo mana hidhaa keessa jiru wanti inni osoo mana hidhaa hin seenin dura dubbataa ture jara nagattaa lolli isin arra keessa seenaa jirtan kun lola keessaa umrii teessan hin baane lola kana nutti hin eegalina jechaa ture obboleessa keenya kun sadarkaa arraan tana muummeen ministeera Itoophiyaa kan beekamtii hin qabne na biratti duulaan deema je'ee namtichi khaleessa ani filatame miti jira jau sadarkaa san gahuun kuni xiqqeenya malee guddina si fakkaate eenyu namni inni deemee lola godhuun bar osoo arra Chaayinaa wajji silaa Itoophiyaa walaltee Chaayinaa wajji osoo lola deemee godhe okay jeenaan jaan osoo Itoophiyaan arraan tana Raashiyaa wajji Ameerikaa wajji Awurooppaa waliin biyya gurguddaa waliin osoo lola keessa jiraattee arraan tana muummichi ministeera Itoophiyaadhaa lola guddaa akkanaa keessatti argame jennee akka seenatti illee dubbanna silaa osoo illee jibbaasaa qabaannee bar arra namni inni gabbu'ee ani lolaan seena lola ummata ofii ummata isaa xiqqeenya kana eessa jira obboleesso nama ofiif handhurfattee harkaa qabdu ummata keetittiin ani duulaan deema jettee Itoophiyaa keessa Finfinneerraa Maqalee dhaquun Maqaleerraa Finfinneerraa kaatee ati Walloofaa dhaquun mee duula kam eenyutti duula bahuu jirtu obboleesso mee afaan kamiin dubbana eenyuu fi eenyuun mee biyya tamii wallalu jira jenna rabbii sodaadhaati. What a shame! What a shame! This is losing Vietnam. This is a big loss. Kuni kasaaraa guddaa injifatamuu guddaadha kun kufaatii guddaadha. Namni biyya bulchuu tokko hawaasa sabaa salmootaan adda qoodee saba tokko ofiin maxxansee saba tokko waliin wallaluudhaaf saba biraa sirra adda ta'e tokko wallaluudhaaf muummichi ministeera lola akkanaa kana keessatti hirmaate jechuun seenaa keessatti seenaa xuriidha. Seenaa fokkotaa. Hayilee Gabrasillaaseen kan raayime Fayyisaa Lallisaan eenyu ka'eeti isin hojii wallalaa jiru obboleesso obboleeyyan keessanitti duula seenna jettanii duula deemna jettanii what a shame
qaanyin akkanaa xiqqeenya akkanaa isa jiru obboleessoo billaa aleek. It is very sad. Hedduu nama gaddisiisa. Muummichi ministeeraa Nobel Prize mo'ate. Nagee buusuudhaan namni nagee buusuudhaan Nobel Prize mo'ate. Hogguu sadarkaa gadii jaloo sanitti gad deebi'ee sabaa sablammoota wal ficcisiisee saba tokko ofiin maxxansee saba biraatiin lola je'ee dirree lolaatiin deeme yeroo jiru. Maali kun xiqqeenya kanaa oliin maaltu hafe obboleessa kiyya? Mee sammuu nagayaatiin waa laala obboleessoo. Afaan kamiin dubbanna? Eenyutu eenyu wallalu jira jenna? Muummee ministeeraa dirree waraanaa mootummaa biyya kamii diiguuf dhaqee jenna rabbi sodaadhaani. Mootummaa Chaayinaati moo? Mootummaa Awuroopaati moo? Mootummaa Keeniyaati moo? Mootummaa Ameerikaati moo? Mootummaa kamii hojjetuuf deeme? Sadarkaa inni arraan tana oofisa isaa lakkisee ummata akka isaa, ummata saba isaa, sabaa sablammoota biyya san irratti duulay inni awaaje kun. Mee seenaa keessatti gara kamiin galmeeffama rabbi sodaadhaati. Fir'aawna gizeen sin jedhu akkas ilaal. Fir'aawna gizeen sin jedhu amanu didde. Namtichi kun Fir'aawna irraa waan takka achi hin gorre. Fir'aawni eenyu irratti lola bane? Mootummaa biyya biraatiin miti. Mootummaa biyya biraatiin miti. Saba isaa Banii Israa'il ummata isarratti lola bane. Booddeen isaa ofii isaatiif illee lolatti dabree achiin rabbiin hallayyaa isa galche duba. Ila arraan tanaa akka ulamaan gariin jettutti qaamni lafeen isaa Fir'aawna fakkeenya akka namni irraa waa hubatuuf rabbiin hin dhabamsiisne. Ni argamas hin jaan lafeen isaa irrallee Fir'aawna. Isarraa barachuu dadhabe. Afaan kamiin dubbatta? Yeroo gargarii an ummatuma akkam rabbiin yeroo gargarii ani nin saalfadhaa bar maqaa biyyarraa dhufne san himatu sanan annumaan saalfadhaan sin jaa. Aboo osoo paaspoora kiyyanarraa jijjiiruu dandeessanarraa jijjiira aboo. Billaa aleeka akhi. Paaspoora kiyya Itoophiyaa jaa bar. Itoophiyaa jaa paaspoora kiyya. Very sad. Lammi Ameerikaa illee ta'u oriijinaaliin dhalataa Itoophiyaati jaa paaspoora kiyya. I'm very ashamed ummata akkanaa waliin ani biyyaan qabajee himatuun. Mootummaa saba isaa addaan qoodee sabaa sablammoota wal nyaachisu. Sabaa tokko ifi qabee saba tokkoon ajjeese je'ee mootummaa masaraa mootummaa gallakkisee deemu. Ammas dhaggeeffadhu. Yeroo inni dirree lolaatiin deemaa jiru waraana takkaamoo tiika dahinnatii mana hidhaa Jawaar Mohaammed eegaa ture wanni jijjiiraniif maali? Halkan walakkaa qixxee sa'aa 2 fi daqiiqaa 40tti wanni halkan mana cabsanii seenaniif mana hidhaa qaalitti cabsanii seenaniif maali? Na wadhu. Inni dirree lolaa deemee jaan. CNNis gabaasee jira, BBC'n gabaasee jira, Al Jazeeraan gabaasee jira. Guutuu addunyaa irratti breaking news jaanii muummichi ministeera Itoophiyaadhaa dirree lolaa deemee jira jaanii gabaasan. Maaliif beetanii? Ragaafi. Maaliif ragaadha beetanii? Warra ummata hidhaa hayyoota hidhaa jiru kana yoo badiin tokkorra gahe inni alsammaa'um, inni alaayyawum, inni annabbarkum. Abiyyiin akkas jechuu deemaa beek. Alsammaa'um, alaayyawum, annabbarkum jechuu deemaa beek. Warra mana hidhaa jiru. Maaliif gaafa Raashiyaa dhaqees inni alaayyawum je alsammaa'um, annabbarkum. Sigalee waan qindeessee biraa deemeeti maal jabeeta? Bo'aan warra mana hidhaa dhaqeessan hanquman qabu hin agarre achin turre hin garre hin dhageenye hin agarre achin turre alaayyawum alsammaa'um annabbarkum. Kuni shira abiyyiin ittiin gartee amma dura hin milkaawin. Rabbi subhaanahu wa ta'ala gabricha isaa tutiifata. Ani Jawaar Mohaammed sittin kijibu gabricha rabbiiti. Rabbi tiifata, rabbi hatiisu. Jawaar Mohaammed Baqqala Garbaa, Hamzaa Booranaa, rabbi hatiisu. Rabbi tutiisee asin gee akka isaaniitiin silaa. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هلا هدود اتيادا ربي ديدمو ربي ديدي نمني ربي قبتمو أنك أرفس قريش انقبر لما يرى ما تنخيست
yoo qarree fi qeerroon ni jirra jireenya keessan jirtanii wanni haa caaluun jechaa turee fi jara jirtu nama jiruun ni jirtaan jaaniin yoo jiraattan arraantana gabbaa isin jeen namni miliyoonni 50 kan oromoodhaa dhume Jawaar Mohammad hafuun walitti hin qixxaatu namni miliyoona 50 oromoo dhume Jawaar Mohammad osoo hafe umriin oromoodhaa irra turuu danda'a kana narraa barreeffadhu kagarnaa anaafu namtichi inni alsammaa'um inni alaayyoom annabbarkum jechuuf dirree lolaa dhaquu awaajii malee keessi shiraatu jira siyaasaatu jira jarana isni haa galu namtichi dirree aangoo jaalata kursii jaalata dirree lolaa wanni dhaqee inni lolu sin jiru naas hima dhaggeeffadhu yoo lolees fakkeeffatuu fi malee bakka lolli owwaan hin jirre dhaqee dhaqees mee haa dhaqu walloo gadaabuu isaatu dhiirame anaafu jarana du'aa godha wanni takkittiin harkaatu masaaraan keenya guddaan rabbii kadhachuudha kadhaa rabbiiti inshallah azana fi qaama jidduun jira zuuriin dhiyaatee jira na bira rabbiin hidhamtoota keenya dharraa nu habaasu shiraa fi heelaa hamtuu isaanitti yaadamte warra isaanitti yaadetti rabbi haa deebisu duba bakka buutee isaanii dhabama godhee rabbi nu agarsiisu zaalimtoota mujrimtoota Itoophiyaa keessa shororkeessaa jiru Itoophiyaa rakkaa jiru Oromiyaa fi dachii Oromiyaa fi Oromoo hunda sabaa sablammoota rakkaa jiru kana rabbi nurraa haa qabu haqa warra qabu rabbi ol aantummaa haa kennuuf ol aantummaan ta haqaa taatu duba zaalimtoota bakka buutee isaanii rabbi dhabama godhee